Harka fuula akka moltan kabajamuuf jaalatamu daawwattoota afaan qaluu diijitaal miidiyaa hojii biyyaadhaan qabanii fi qeerransa oduu irraa kan isinitti himu an obsaardooni oduu kan jalqaban. Godina Harargee Bahaa Dahoo Arbaa Baabbileetti argamu barbadaawaa yookaan mancaa jiraachuun isaa dhagahameeti jira. Godina Harargee Bahaa Dahoo Arbaa Baabbilee barbadeessaa jiraachuun kan himame abbaan taayitaa eegumsa bineensota bosona Itoophiyaatti himeeti jira. Abbaan taayitichaa Dahoo Arbaa Baabbilee hektaara 200 caalu manca'ee jiraachuu isaatis beeksise. Kanaaf ammoo godina Harargee Bahaatis himateeti jira. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosona Itoophiyaa Dr. Adaanaa Tasgaayee Addis Madaalaaf akka ibsa kanatti godina Harargee Bahaa Dahoo Arbaa Baabbilee investimentii qonnaatiif waan namee jiruuf lafti hektaara 200 caalu manca'aa jiraachuus himeeti jira. Manca'uu paarkii kanaa akka dhaabbatuuf gaafannus bulchiinsi itti aanaa godina Harargee Bahaa sakandii takkaaf akka hin dhaabnes deebii laachuu isaatis abbaan taayitichaa ibseeti jira. Gabaasicha kan hojjete Addis Madaalaan komii dhalatee kanaaf deebisaa godina Harargee Bahaa hin gaafanne yookaan madaala oduu hin eegganne jechuudhaanis dubbachaati jira. Dahoon Arbaa Baabbilee iddoo gosti arbaa hedduun akka Afrikaatti itti argamu tokkicha ta'uunis ni beekama. Itti dabaluunis godina Harargee Bahaa Dahoo Arbaa kun manca'aa kan jiru yeroo ta'u ammatti ammoo jiraattonni akka jechaa jiranitti Dahoon Arbaa bineensonni adda addaa keessatti argamuudhaas akkasumas biyyattii keessattuu hawwata turizimii keessatti illee galii biyyattiitiif faayidaa akka qabuutu himamaati jira. Toleegaa daawwattoota keenya oduutti aanutti yeroon isin dabarsu naannoo Amaaraatti haleellaa musliimtotatti gahaa jiru daran hammaatee itti fufuun himamaati jira. Naannoo Amaaraatti haleellaa musliimota irra gahaa jiru hammaachaa dhufuun himamaati jira. Barreessaan mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa fuula marsaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka maxxansanitti Abdurrahmaan Sultaan akkana jechuun dubbatan. Naannicha keessattuu amma magaalaa Bashaanaatti musliimtonni addatti fo'uudhaan jiraachuu fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuu fi haleelaa jiraachuunis himeeti jira. Naannoo Amaaraatti dhiibbaan hordoftoota amantaa musliimaa irra gahaa jiru kun waan baratame caalatti erga amantaan ortodoksii walitti bu'iinsa paampaasota jidduutti akka biyyattiitti dhalateen asitti amaarri amantaa musliimaa kan hordofu waan jiru ittiin fakkaatu jechuudhaanis namni amantaa musliimaa qabu naannoo Amaaraa keessatti dhiibbaan hamaan akka irra gahamaa jirutu dubbatamaa jira. Naannoo Amaaraatti masgiidotaa fi mannoon amantaa hedduu ammaan dura musliimtota irratti haleellaan dhaqqabamaa turuunis gabaasuun keenyas ni yaadatama. Toleegaa daawwattoota keenya oduu keenyatti aanutti yeroon isin dabarsu afaan addunyaa irratti dubbataman afaanota 700 keessaa afaan Oromoo isa tokko yeroo ta'u Google Translate yookaan Google jijjiirraa afaan Oromoo irratti afaan hiikuudhaan afaan 133 qofaan akka hiikamu Google irrattis qorannoo dhaqqabameeti jirachuudhaanis hayyoonni dubbatan. Afaanota 700 addunyaa irratti dubbatamu keessaa afaan 133 afaan Oromootiif yeroo hiika kannan akkasumas addunyaa irratti afaanota 3,000 ol hanga ammaan tanaattis baduu danda'a jechuudhaan hayyoonnis ibsa godhaati jiran dabalata oduu kanaatiif badhaasa Jaafar akka itti aanutti nuuf qindeessa. Biiroon barnoota Oromiyaa hiikaa Google yookiin Google Translate afaan Oromoo kanaan dura waldaa afaan Afrikaa fi hayyoota biroo wajjin hojjechaa ture gargaaruun gahee mataa isaa akka baatu beeksiseeti jira. Waltajjii seena qabeessa kana irratti biiroon barnoota Oromiyaa waldaa afaan Afrikaa waliin hiikaa Google afaan Oromoo irratti hayyoota afaan Oromoo dhimmicha irratti hojjetan waliin ta'uun afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti afaanota bal'inaan dubbatamanii fi tajaajilaaf oolan taasisuun gahee mataa isaanii akka baatu kan hime immoo itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaati. Ogeeyyota barnoota kolleejii barnootaa keessa barsiisan barsiisota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti afaan Oromoo barsiisanii fi ogeeyyota biirichaa waliin ta'uun afaan Oromoo hiikaa Google irratti walteessuu fi qulqullina akka qabaatuuf kan hojjetan ta'us hoogganaan kun himeeti jira. Afaan Oromoo afaanota addunyaa irratti argaman 133 keessaa hiikaa Google yookiin Google Translate hayyama kan argatan keessaa tokko ta'uun isaa beekamaadha. Afaan Oromoo hayyama hiikaa Google yookiin Google Translate kan argatan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2022 yoo ta'u yeroo ammaa kana immoo afaanota Oromoo Google irratti haala gaariin malteessuun addunyaaf qulqullinaaf akka itti fayyadamtu dandeessu gochuun biiroon barnoota Oromiyaa gumaacha isaa baachuu qaba jechuudhaan kan hime immoo obbo Abdiisaa Baacaa Jaarraati. Abdiisaan afaan Oromoo eeyyama hiika Google akka argatu afaan sabni bal'aan dubbatu kun afaan Google akkasumas afaan saayinsii fi teeknooloojii akka ta'uuf waggoota 8 bu'aa bahii hedduu dabarsuun nama galma ga'iinsaan hojjetan keessaa tokko. Afaan Oromoo bifa walteessaa
barnootaa ta'ee fi qulqullina hiika Google irratti hunda caalaa filatamaa akka ta'u hayyootaa fi ogeeyyota afaan Oromootiin deeggaramuun waan qabnuuf kana immoo biiroon barnoota Oromiyaa galma ga'iinsaan akka hojjetu amantaa irraa qabna jechuun obbo Abdiisaan himaniiti jiru. Daayirektarri olaanaa waldaa afaan Afrikaa kan ta'e obbo Abdiisaa Baacaa Jaarraa afaan Oromoo eenyummaa aadaa fi duudhaa safuu uummata tokkoo sadarkaa addunyaatti kan ibsu waan ta'eef Oromoon martuu gahee mataa isaa baachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Hoogganaan waldaa kanaa kan ta'e Piroofeesar Tashoomaa Sooramaa immoo hojii waldaa afaan Afrikaa hojjetaa jiru kun dhimma uummanni keenya addunyaa keessa jiraachuu danda'uu fi danda'uu dhabuu waan ta'eef uummanni keenya dhaloota egereetiif seenaa boonsaa dhaalchisuu qaba jechuun dubbataniiti jiru. Afaan addunyaa irratti dubbataman 17 keessaa afaan Oromoo dabalatee afaanonni 133 qofti hiika Google irratti kan galmaa'an yoo ta'u afaanonni lakkoofsaan 3,000 ol ta'an yeroo gabaabaa keessatti akka baduu danda'us qorannooleen adda addaa agarsiisaniitu jiru. Biyya keenya keessa qofatti afaanonni 40 ol ta'an baduu akka danda'uu fi qorannoon akka agarsiisutti addunyaa yeroo ammaa hiika Google fayyadamuudhaan sagalee barreeffamaa tajaajilaa waliin kennaa waan jirtuuf afaan hiika Google hin qabne baduu akka danda'us shakkii qabaachuus himaniitu jiru. Kanaaf afaan Oromoo walteessuu fi qulqullina addunyaaf gumaachuun dhimma Oromummaa waan ta'eef namni kamuu gahee mataa isaa baachuu qaba jechuun himeeti jira. Marii hidha haaromsaa irratti waliif galuudhaaf biyyoonni sadeen Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan waliif galuudhaaf marii bal'aa magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa jalqabamuun isaatis dhaga'ameeti jira. Mariin hidha haaromsaa gama sadeeniin marsaa lammaffaatiif eegalamee jira. Mariin direewwanii fi akkasumas gameessota biyyoota sadeenii Itoophiyaa, Suudaan, Masrii guutinsaa fi gadi lakkisiisa bishaanii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa marsaa lammaffaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jalqabamuun isaatis gabaafameeti jira. Dursaan garee mari'attoota Itoophiyaa Ambaasaadar Silashii Baqqalaa sirna bariinsaa irratti haasawaa taasisaniin mariicha irratti bu'uura ibsaa qajeelfama bara 2015 irra ga'ameen guutinsa marsaa afuraffaa hidha haaromsaa milkaa'inaan gaggeeffameen booda ta'us ibseeti jira. Haaluma kanaan marii marsaa kanaan biyyoonni kunneen waliigaltee irra gahuudhaaf tattaaffii walirraa hin cinneetu akka taasisan amantaa qaban jechuudhaanis ibseeti jira. Kana malees bu'uura ibsa qajeelfamachatti kaa'ameen bishaan biyyaa fi faayidaa sababa bu'uureeffataa fi haqa baasummaa irrattis mirkaneessuun filmaata tokkicha ta'us himeeti jira. Dabalataanis adeemsichi milkaa'inaan akka xumuramuuf Itoophiyaan akkuma kanaan dura kutannoodhaan gahaa isii baachaa turtetti ammas ni mirkaneessina jechuunis ibseeti jira. Ministeerri bishaanii fi jallisii Masrii Piroofeesar Hanii Siwalaamis eeggataa ministeeraa fi bishaanii Suudaan Daawit Abdurrahmaan Mansuur Bashir gama isaaniitiin adeemsa maricha irratti waliigaltee irra gahuudhaaf abdii qabanis ibsaniiti jiran. Mariin hidha haaromsaa biyyoota sadeenii kanatti ammaan dura magaalaa Kaayiroo keessattis gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuun ibsuunis yaadatameeti ture. Tolegaa daawwattoota keenya oduu keenya gama xumuraatti yeroon isin geessu oduu keenya dhaabbanni UN mootummoota gamtoomanii hooggantoota Afrikaa waliin dhiyeenyatti mari'achuudhaaf wajjin hojjechuu qaba jechuudhaan aangawoonni biyyoota Afrikaatis marii biyyoota gamtoomanii irrattis dubbataniiti jiran. Marii guddicha waliigala idil addunyaa UN gaggeeffamaa jiru kanarratti qondaaltonni biyyoota garaagaraa hirmaannaan isaaniitis akkuma haasoo garaagaraa taasisaniin marii biyyoota Afrikaatii wajjin gad fageenyaan hojjechuun barbaachisaa fi Afrikaan ammallee marii kanarratti kadhannaa fi akkasumas waraqaa iyyataa galfachuuf akka marii sanarratti hin argamne ta'us itti gaafatamaan yookaan pirezidaantiin Keeniyaa Haareen ammantanaa achirratti argamaniin haasoo taasiseeti jira. Samir Jootee dabalata qabam. Gareen biyyoota dinagdee addunyaa G20 biyyoonni 50 ol ta'an waltajjii addunyaa gareen biyyoota dinagdee addunyaa irratti akka hirmaatan taasise. Afrikaadhaafis beekamtii kennuudhaan simachaati jira. Afrikaan hundi baga gammaddan baga gammannee ja'an pirezidaantiin Senegaal Maakshaal durataan AU duraanii miseensa har'aatiif dhiibbaa taasisuudhaan nama gargaaraa turee fi gamtaa kana keessatti shoora guddaa taphachaa ture. Gamtaan kun gamtaa waggoota torbaaf miseensummaa guutuudhaaf leenjisaa ture jechuudhaan dubbi himaan Ebbaan Kolaadoo ni dubbatu. Hanga ammaatti Afrikaa qofaatu miseensa G20 ture jechuudhaanis yaada isaanii kaasaniitu jiru. Ammaan booda ni gaha walitti michoomuu qabna moggaa walirra dhaabbachuu qabnu waliin taanee waliin hojjechuu qabna jechuudhaanis yaada isaanii itti dabalaniitu jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii
keessatti Afrikaan gahaadha jechuudhaan waliin michoomne hojjechuu qabna malee moggotti wal dhiibuun qabnu jechuudhaanis yaada isaanii itti dabalaniitu jiru. Hooggantoonni Afrikaa bara kana yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisan irratti ergaa cimaa fi sagalee guutuu isaanii ibsataniitu turan. Ardiin Afrikaa waraana addunyaa lammaffaa miidhamtuu kan taasise waraana addunyaa lammaffaa ta'uudhaas ni kaasu. Inni kun mataa isaattuu miidhaa mataa isaatti qaba. Kanaafis nuti waliif tumsinee wajjin hojjechuun dirqama ta'a jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsataniitu jiru. Afrikaan harki caalaan walabummaa umrii guutuu galmeessite erga tilmaamaan waggoota 60 nuuf ta'eeti jira jechuudhaanis yaada ni kaasu. Ardiin namoota miliyoona 1.3 ol qabdu kun qormaata guddina ishii ukkaamsaa jiru caalatti hubattee jirti. Akkasumas ija jabina har'a teessoo G20 gamtaa Afrikaa waliin dhufaa jiru kanarratti yaada babal'aa ni kaafna jaaniiti abdii isaanii ibsachaa jiru. Nuti akka Afrikaatti gara addunyaa kan dhufneef sadaqaa yookaan tola ooltummaa fi liqii gaafachuu osoo hin taane hawaasa addunyaa hafee waliin hojjechuu fi dhala namaa addunyaa kanarra jiru hundaaf carraa nageenyaa fi badhaadhina madaalawaa kennuu fi jechuudhaan pirezidaantiin Keeniyaa Ruutoon dubbataniitu turan. Pirezidaantichi itti dabaluunis waggoota dhihoo asitti Afrikaan humna addunyaa ta'uudhaaf dandeettii qabdu ifatti agarsiifte jaan. Jijjiirama qilleensaa biyya keessatti furuu fi tattaaffii taasifamurraa eegalee jijjiirama qilleensaa lubbuu fi jireenya naannichaa irratti mul'atu Afrikaan gumaacha xiqqaa ta'uu sooyina addunyaa bakka biraatiifis ta'ee kan isiitiifis soorri ishiin taphachaa jirtu laayyootti kan laalamu miti jechuudhaanis dubbatanii turan. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattoota hordoftoota afran qalloo diijitaal miidiyaa oduu guyyaa raantanaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata oduu waliin kan isin faana ture yaanoo obsaarii du'anii ogummaa kaameraatti Saalah Abdul Hakiim afran qalloo diijitaal miidiyaa isinis nu daawwachuu keessaniif galata qabdan.